Ayyee tokko tokko maqaa keessanii madda eenyu maqaan keeti? Ahmed Ziyaadii? Eessa bakka dhaloota keetii? Godinni keessa godina eessaati? Godina Baalee aanaan kee hoo? Aanaa Sawweenaati? Ganda eessaati? Kattaa Dibbeeti? Hojiin kee maali? Amma maaliin jedhe amma? Milishaa moo humna addaati? Kunoo uffata humna addaa uffattee hin jirtu? Kana yeroo fudhatu bisaan mattaawaan kennas akkas jennuu bahe. Akkasii? Yeroo ammam leenjite? Waan aan irratti leenjii malee asitti baay'ee takka. Baay'ee takka leenjite? Eessatti leenjite? Amboo. Ambootti leenjite? Sanqallee moo? Sanqallee. Sanqallee dhabaate? Atoo? Nugusee. Nugusee uti? Tashooma. Nugusee Tashooma eessa dhaloonni kee? Wallagga Ba'aanas Gusee. Gandi kee hoo? Jaalallee. Caffee jaalalleeti? Hojiin kee maali? Dura qonnaan bulaa ture amma milishaadha kan milishaadha. Milishaadha? Kunoo uffata humna addaa uffattanii jirtanii? Yeroodhaaf hin jedhani yookaan inni tokko kan jalamaa fi Isaa? milishaa nu baasanii. Mattaawaqaan keessa kan milishaati? Leenjii yeroo hammamii fudhatte? Ji'a tokko. Ji'a tokko? Eessatti leenjite? Sanqallee. Sanqalleedhuma? Atoo? Akkabee jirma. Dhaloonni keessa? Baale. Baale? Aanaa kam? Aanaan baale godinni madabalaa Gandi kee hoo? obarsu. Obarsoo? Hojiin kee maali? Hojiin kiyyaa bishuma reefu seenee Uffata humna addaa uffattee hin jirtu kunoo? uffata yeroodhaaf Harki kee kun maal ta'e rukutamte? eeleen dhaane. Akkamiree woboon tajaajila sii kenni qaba? Tajaajila akkamii sii kenni? Harka irraa naa eegee Ayyee? bakka naa hirreessee hidhatti ciisee bule. Akkasumiti? Qabinsa akkamii siif taasisan? Naa shagani. Si ashaganiiru? Gaafa woboonti harka kennattu woboon akkam si godhe si darareeraa si dhiitee si reebeeraa? Narree mandaraadhe. Sin dararree? Mandaraadhe. Qabinsa akkamii sii taasise? Qamiisa bakka jige narra jige naa hidhe. Si hidheeraa? Atoo? Caalaa Bosonaa. Godina eessaas? Lubbaabuuf. Aanaan kee hoo? Yaaluu. Aanaa Daarimuuti? Gandi kee hoo? Beetti Qarabee. Hojiin kee maali? Duraan gabaree milishaa ture kaammaa duraan immoo gabaree milishaa ture. Milishaa leenjite? Uffata humna addaa maaf uffattaree? Yeroodhaaf nu hin jedhani. Yeroodhaaf jedhanii? Ammam leenjite? Ji'a tokko sanqalleetti ji'a tokko leenjii. Sanqallee matti leenjiteetis? Ergachi baatanii hagam turtaniif tommo? Reebuu torban sadii wayii. Ayyee amma kana gaa eessa jirtu amma? Ati dubbaddu eessa jirtu? Bakka jiru danda'e. Jechuun obbo bira jirtu amma? Amma gogooti. Akkamitti qabamtan? Bakkumatti nu qaban. Bakkumatti sin qabanii? Fedhii keetiin harka kennatte moo fedhii maal harka kennatte ree dhukaastee itti haga danda'ame miti? Waan dhukaasa illee guddaan qaba. Dhukaasa kanallee takka harman seeni. Ayyee? Lafuma kaanillee isiin nurratti jennaan midhaan wal kan nama abbaana jenne. Ayyee? Isiin nurratti jennaan harka kennan. Nama meeqaan dhuftan? Bakka gandarraa dhufne akka Baay'inni keessan meeqa taatu? garagaraa walitti dhuftee hin eegne yoos. Isin warra warra wajjin dhuftan sin nama meeqa taatu sin? Hundeetti nama warri gargaar ta'anii osoo nishaa nama 50 hin ta'a. Nama 50? Eeka yaayyaarootiif walitti. Okay. Hundi keessanii humna tokko jala turtanii? Humna tokko? Arfan keessanuu? Eenyudha abbaan gaantamarii keessa maqaan isaa? Eeyyudha gaantamariin keessan? Hoogganaan keessan? Hoogganaan keessan eeyyudha? Akka aanaatti. Gazzaan jedhama. Kan amma isin qabatee dhufeen jedhe hoogganaan keessan? Gazzaan. Gazzaanyi? Isin faana dhufeeraan? Dhufeeraa? Inni maali onnun isaa? Gulantaan isaa maalidha? Saajinii? Inspektar. Inspektara? Isin gatee deemee reema? Rukkutamneen? Nama meeqatu du'e isin biratti? Kan isin agartan ija keessan ni meeqa? Reeffa meeqa agartan? Nama Nama tokko malee Tokko malee nagarree?
Kan biraan agarre kan du'e. Iddoo biraatti galtuu na biratti nama tokko. Akkasii. Amma dhaamsa maalii qabduree isin warra fakkaattota akka keessanii kanaaf kan ji'a tokko leenji'anii achiiti woboo waraana bilisummaa Oromoo kana loluudhaaf sochii godhan kana isaaniif dhaamsa maalii kennituuf? Ani kana booddee yoo qalbii qabaatan deebi'anii gara maatii isaanii ijoollee isaanii guddifatanii. Akkas miti. Atoo maal jetta? Akkam jetta? Yoo sammuu qabaatan gara maatii dacha'anii ijoollee isaa guddifatan jedha. Atoo maal jettame? Yoo sammuu qabaatan yoo yaada qabaatan gara maatii isaanii galanii ijoollee isaanii guddifatanii hojii isaanii hojjetanii misooma akka kanaan deebi'an. Amma isin maal akkasinii goonuu barbaaddu isin maal akkasinii goonuu garsi fedhiin keessan? Biyyi keenya osoo jettanii yoo nu hojjetanis seerga jiru waan ta'eef bakka qamaa waan isin duwwootan taana. Ayyee.